السلام عليكم يا أيها الحباب وانا جدت لا تقافيتكم كبا دينين إسلاما كن ملين كبا يوبول ما ننجرين دول كبا أنو ديمو كأي دفا نسمتا هم والقروفون غنت أمتا أمة مسلمة فأن كنا ربي تقول كل سادلي سامنا زنبي يا ورّا أمنتن جتون إسن واما رمضان سوما كنسني فآمي akka sodaataniif rabbiin na wajjabe lubbuudhaan jiraateen namni na qaqqabe rabbiin kennaa guddaa ana keessa kaa'e kan dhugaan na soome dhugumaan milkaa'e isiniif badhaasa anoo rabbiin biraa halkan kabajamaan ana keessa jira halkan tokkichisaa caalu baatii kuma badhaafamuu feenaan kurnan gara dhumaa ibaadaatti cimnaan kurnan boodaa keessa khayriin halkan sanaa rabbiin si milkeessa ibaadaatti cimnaan kurnan boodaa keessa khayrii halkan sanaa rabbiin si milkeessa kan rabbiin kadhate ni baati haajaanii kan rabbiin milkeesseef qabamti baajanni anoo deemuuf ka'ee kunuusin anoo deemuuf ka'ee kunuu isin biraa yeroon koo dhumaara qophaa'uuttan jira yaa nama dhugumaan natti fayyadamtee rabbitu siif guute waan ati haaja'amte anoo nan deebi'aa waggaadhaan naanna'ee kan wal hin argines ajallisaa ga'ee anoo nan deebi'aa waggaadhaan naanna'ee kan wal hin argines ajallisaa ga'ee kan wal arginulleen ammaaf nagaatti qiyaamanan dhufaa fayyadamnaan natti nuun jedhaara kunoo sommanni baranaa yaa jamaa muslimaa maal jettu jarana nuun jedhaara kunoo sommanni baranaa yaa jamaa muslimaa maal jettu jarana gammachuun simannus beellamni ga'eera maaliin gaggeessinuu deemuudhaaf ka'eera isa bara dhufuu rabbiin harka qaba isa bara dhufuu rabbitu harkaa qaba lubbuudhaan jiraatee eenyutu qaqqaba osoo biran geenye ramadaana dhufu guyyaan isaa geenyaan hedduudha kan kufu yaa mootii aalamaa kanas nu milkeessi isa bara dhufuus nagaan nu geessisi jennee haa kadhanne cimsinee du'aayii fayyaaf umurii wajjin ibaadaan nu faayi dilii keenya mara yaa rabbi nuuf dhiisi har'a addunyaatti milkiidhaan nu badhaasi jannatal firdoosiin bor nu gammachiisi jennee haa kadhanne jechuu fedheetanii dhiifama naaf godhaa xumureera ani assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftootaaf naan iftuu akkam jirtu salaamataa sin dagannee nagaa sin gaafachuun daganne akkam jirtu nagaa keessanii soomanni akkamti sin qabattee jirti alhamdulillaahi rabbil aalamiin ana biraa baay'ee bareedaadha du'aa'idhaan waliin dagannu du'aa'idhaan nan dagatina habaayibi subscribe like share gochuun hin dagatina